Allah waan ofii kiyya nama waadaan namaa galee dhiisuu biti nama akkasitti lebi. Ati nama afurfidi taanaan anytime isiillee nama argatte taanaan ani nama shanaffaa ta'u. Naqafanii bar. Ani bar qoy waati gaafadha. Wallahi serious ma waan kan anaaf illee osoo hin taane wayimaaf isin gaafadha narraan qabamina. Ana makaayiroo keessaa haadha faatee nama wayii naa qopheessi nama waa naa godhu yookaan ammoo nama wanta kana dalagu nama shan naa qopheessi gaafa jette asli jira reedi jira mubaarak jira maki jira ana jira nama meeqa nama shan dhugaan booyan imimmaan qoy dhugaan booyan imimmaan nama asirratti qaba ani biyya bakka ture na dhageeffadhu rakkoon keessan ka diyaasbooraan qabdan tokko yoo jiraate hiree tana mootummatu gallakkisa hiree tana ta'amma laali ta'amma gallakkifamte tana mootummatu gallakkise fakkeenyaaf ispoonsara kanaadaadha mootummatu fideetiin firii kenne jechuudha lammii kan keettiin gargaari rakkataa kan keettiin gargaari jedhee baqataa kan keettiin gargaari jedhee mootummaan serka kaa'e kenna maal godha fidee doolaara 10,000 dhalii yoo sun hin jirree du'ii siin jedhe ani baqattuun kaleessa osoo doolaara 10,000 qabadhe maaltu kaayira Itoophiyaa rana baasee Ameerikaa argite osoo doolaara 10,000 qabadhe maalumatu Itoophiyaa rana baasee kaayiroo na fidee biyya baqaa keessa caccabsee na seensisa tokko san lammata gaafa anaaf naa yaadde ati asirra fidee leenca 15 naa kennu irra birrii san walitti qabdee biyya kana keessaa argite akkan as keessaa bahuuf hiriyoota kan kee nama 5 yoo walitti gurmeessitee biyya kana na baaste dhugaa yoo na bootte imimmaan sin diduu jechuudha amma fakkeenyaaf Samiiraa hin beektaaf walgalchii jettee jechuudha yookaan obboleessa kooti yaada faate wallaahi kama dhugaati kanuma jedhaa bar fakkeenyaaf Samiiraa ni beektaaf walgalchii jette doobbiin ni beekta hiriyaa teeti kiingotu jira abdii kuma jira namoota hedduutu jira jechuudha hin dhabamu bar yoo dhugaan booyan maal inni ree gizee akkasitti bilbilte kun akkanuma booyaani an diyaasbooraa waliin daqiiqaa takka haasa'urra okay dhugaasitti muree ijoollee biyya arabaa waliin wallaahi narra laalina ijoollee biyya arabaa waliin gidee kana waliin boonnee harreen achi duute fardii achi duute abbeeraan koo akkas godhe birrii hagas na nyaatan amma birrii ji'a tana akka qaba tana gidee tana akkana walitti boonnee yoo silkii irraa cufadhisan tura na gammachiisa soorii wallaahi amma siriisa isaarraa bitire moosaa turre akkuma qoosummoo namni immoo wanta siriisa illaa ta'uu naa biti yeroo baay'ee beekta anamma yeroo keeniyaa ture biyya bakka akka keetii biyya daffaa ture akkuma kee kana nama dhibba meeqa lakkaayaatiin bileen godhaa ture garuu yeroo uffee beektaa akkana reyaalitii keesseen biyyi kun mataan isaa obboleettuma kee wajjin jirtu wajjin walii galtee waan akkanaa godhuuf namni jireenyi biyya kanaa warri keetti godhatu kun malaata jedhani angara rabbi rasuli jedhaati wanni mana kan koo dhufu hundumaa ilmu malaata Allah wallahi keeppiin godhatin serious wallahi rifeensi sirraa deemu jira bar no keep wallahi keeppiin godhatin amma qallaan laal keeppi aadaa ofi gootanii rifeensa ofirraa fixuu deemtan wallahi qallaan bareeddaa sirriitti rifeensi faashina keenya no faashina jettanii rifeensi isinirraa dhumataa bar wanni waan kan kee ka uumamaa ga'u rifeensa dhageeka waa'ee nama rifeensa malaataan dhaganne nama isaa wamatutu keeppi isa mana isaa keessa laal oh my god qalla Tapi bicara apa mana Allah. Rabbi mata sitti keessa nama akka adeero kiyya keeppi dhibba qabda keeppi dhibba ol qabamo Rabbi mata bicara apa mana kophee fi anillee makiina keessa baay'ee qaba dhugaa siin jedha mana jiru Rabbi mata bicara apa kana godhe bakka ani maal wannummaan keeppi godhatu kun naanneessan jedha bar maali abaarsa wayii qaba kana fakkeenyaaf amma kana godhee biti exactly caamma kana fakkaatu qaba biyya kophee caamma baay'ee jaalladha no jechuun aadaan godhatina namni kenna bar istaayiliidha jedhee yookaan ammoo minaamina jedhee aadaa godhate kanatti barane amma kanatti hin tolu yeroo hojii deemu kan deema garuu hin baataan ta'a fakkeenyaaf yeroo hurkitu fasirrii miti rifeensi yeroo gabba'u bare amma fakkeenyaaf mana katti hurkumi mana makiinaa mana gurguddaa kaasan booda
Namoota kan kee dirqama rifeensa. Dirqama kana godha taanaan dirqama kophee akkas fakkaatu gochuu qabu. Kopheen ni godhattaa bara haa ta'u garuu akkanatti aadaa yoo godhatte rifeensi keessan sinirraa dhumaa jira barni fokkattanii maal taate. Amaraan no amma isa godhee miti irratti kophee kana wajjin godhee atilis kun booda kanaa qaba. I like that Jordan, bro. You got Jordan? Jordan is this kophee kana godha taanaan fiigis godha. Dhaabbachuu ni. Damn, I like that shoe, bro. No, wo godhatte. Garuu lafa dhooftaa eeggadhu ishee akkasii lafa nama hin dhaabne barre soomacha haa. Hawaati faatee nutti eegalte ka. No wallahi. Atama keeppi sankaatte caammaa sankaayatte tisheertiin kana sibiilli mormarraa qabdu kana laallo soo isnoo wayii jiraate baratiin humaan deemtaa jechuudha bargalaafi. Allah baada faatee wallahi faatee si jaaladha dhugaa mudiin kan kee mudii miti walla ijoollee teenya keessa sumannaa ta'e. Ati faatee wanta mudii ajaa'iba qabdi sitti. Wallahi na toltisee taadha faatee gizee mara jala taa'ee beektaa walla taaptaap godhaafi ture. Akka sirnaatti. Amma ani wallahi gizee akkana jettan kana rabbi yaade waati wagarsi kanarraa gadi harcaa. Taadha faatee geemii qaba wallahi geemii qaba baanii finni wallahi. Darbuu makiinaan darbuu malee jechuudha maal inni wanni taaptaap naa qootaniif isin ijoollee biyya rafaati jala taa'ee taaptaap godhaafi ture hin jedhini dhiisi sitti hafu. No, geemii qabadhu wallahi leenca kudhan sirra oomnaanii finni. Kudhan irra ooftanii geemii taphadhee achitti. Atummaan geemii nuu qabadhu. Amaarra yuunivarsiitii tiktookiitiin nagarafti isin ammoo harka fiisii kaattanii na laaltan. Ayam soorii bar gaafa guyyaa lammataa barti. Wanta fakkaate. Akkas ta'e my sister is congratulation my father is my mother is Ingiliishiin kee akka ajaa'iba namatti tola beektaa. waan balleessa kan diyaaspooraan kun dhufee siirasimatti I'm so sorry. Next day is I backing in your house. Nyata kotu. Diaspora keessa kan sobee anama giftiin kennu bakka barbaade ta'e yoo barbaade leenca naa kennu naan jeen dhiira moo dhalaa sii kennaa eegaafadha. Anu injira ka bramal barbada na sabatu ko dala ya no lencha morali male beta malaka lencha brid basadin biteknu sani fudu wallahi dollar kuma irgite fi hati fata kramana ujala masadin kafalat an never ti an gip kenu lo apa barbada kenu bajere ya kana raqaba dollar dibashan na erga mata nji aja yo kallanje to jajamo jarti kan no jolle kam na kan afford gona da fata wallahi kebi ko wallahi afan simurin ugama yetteta more account isa ya juda injinamiti never give up dan yo kana mo ya juda never everybody dan nagela do bena gela ta aga fange mi ta account kana mbahe asgel hade ni so ba arba pakkenya ba amma ibana erge ibaji an erge te ergunda do iba shajeju mortgage mana kese galu kana ayu ini mana bitatte jette ashin da kabaltu amma wata o birri kamata gimashi na wallahi boyni dize ani bardi azgona wani baje to ma jioni ha saudi so kana fiya kala ya him botani bar boyni dize kana sim barbado wata namni be reality tini mu betta namni ki be kenna betta guya bra fe oh I'm sorry ada kiya du'e abagi no akili sitimte ada fato burgana wasi erganna ay ati kira mana jian dollar dibban ergu kandan denne mal inna furu heddare boleh pergi aku nak tahu kami sabiran jekti ergi dia asit wala no jian dollar kandan denne mal inna ada fata ko kiram mana meka dollar dibban shantama Dibbaaf shantama jechuun ani kajaajaa ergaa fe'ate kajaajaa ergi fayyaan obboleessa isiiti ati jaarsa isiiti. Doolara dhibbaa ji'aan kiraa erguu hin qabuu fi haadha faatee fuudhuu fi Ameerikaa irraa kaayiroo dhufe hin nyaattaa foottu. Ati maal rakkatte Ameerika masee fidu is from Kofale. Ameerikaa na fidaa. Boy wegale baramayu kira mana ji anjecho wegale boy wegale esa kepi borakate chama borakate kepi borakate chama borakate akanama isno rafige kanatti ufin figa yom gatta dalaga chuda dalaga uda ka barabbi fayyara ada fate chama nen namudde sun dollar di bashani bi san dollar di bashani bite
sa'aatii takka lama laalika asii gadi beeti ingizee gida dachii magariita bareedduu Ameerikaa takkisee as raafa aduu nachi as baatu tan irra laali akkuma mas keessa ta'u kana. Timing jiru already timing kamu busy lah wallahi. Busy. Garuu beektaa garuu qaada waate beektaa ufaniiti geemii taphatanii kan yaadde faate geemii qabdu ufaniiti baby I'm sorry haadha manaa kiyya bilbilee yookiin immoo abbaa kiyya du'e jedhaniin qallaa qalluqqaa iwaddaal xawaatinaa maataa naa kana kan jaarsaadha faate qashtii I'm sorry. Iwaddaal maataa nakaan keerra mal barbaadama biyya bagaa keessa taa'an inshallah. Yaada faate wallahi nama kolfisiiftaati. Anama mal barbaada maataa kan keerra nama biyya bagaa keessa taa'an waan takkaan feru anama yaa as keessaa bahu yaa as keessaa hanga jiru ammoo na nyaachisu. Haadha faate. Yaa kaayiroo ma keessa si abaabnu me adeero kiyya dhage naa bilbili keessaan kaayiroo keessa akka goone si abaabnu wanno tokko jira beta 5 guys ka jedhanii ka guutan. Yaa Mandee togguu qabaatte isa guunnee fi abaabnu me. ati